الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات كبجمتو تأبولي وانكي أبولي توانتو إن شاء الله في دي ربيتين أكاتا صلاة سري يوكين أكاتا صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام اتصالاة بفا حال سلباتين يوكان أكنما هبة موف قبابستين إسنيف dhiheessuuf yaalii godha. Akkuma beekamu حديث كيست نبي شر عليه الصلاة والسلام كان أضيفمه بني الإسلام على خمس إسلام مان واشن إرت إجارم تيجدا صلاني أتوبا إسلام إرraa إسلام مفا إرت أرقمتي صلاني أكما بيكمو يو أكاتا نبي عليه الصلاة والسلام جدانين هن صلاتين أكاتا بربادموت هن صلاتين كيبلمتين أرقمت قويا قيامس جلقبا قبريش وان الراقا فتمو صلاة كان يو صلاني كنتولي دلقالين برو انتو لاف جتشو قرأتم الرا qaba jechuu yoo salaanni kun garuu fudhatama hin qabaatin dalagaan biroo fudhatama hin qabu jechuu insha Allah akkuma nabiichi alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti sallu kama ra'aytumuni usalli akkaataan salaatu na argitanitti salaataa jedhan nabiichi alayhi salaatu wassalaam kanaaf akkaataa isaan salaatanii yookaan akkasuma sahaabota ofii barsiisanitti salaatutu nurraa eegamaa jechuu namni salaata barbaadu tokko jalqaba irratti niyyaa godha yookaan ammoo ni yaada كيس إساتين قلبي إساتين نيادة كونس مالي صلاة سن صلاة إسا يادة جتشو الرب إساتين هناسو نمني توكو مسيدة واني الأفوف يوكا إدو صلاة واني الأفوف صلاة فوان تيف قلبي إساتين وكان أني إساتين يوكا يادو تاتي كانوماتو إساف قها جتشو سندورا كل ما وان برباتشسو بكأناك آما الراتهين وفاتا كل akkasuma iddoon itti salaatu qulqulluu ta'uu isarraa eegama akkasuma ammootu sutraa yookaan ammootu akka namni isa fuunduree hin tarree fuunduree ofii waa kaahuutu isarraa eegama kanas ammootu ciqilee sadii yookaan ammootu waan salaataaf waan sujuudaaf isaaf gahu laaluudhaan bifa saniin fuunduree kaa'ata ergasii salaata yeroo salaatuu barbaadu san gara qiblaatitti garagala qiblaan kallattii gara ka'baa yookaan gara makkaa gara masjidil haraam fuula isaa garagalchee dhaabata jechuu eega niyyatee booda Allahu akbar jechuun harki isaa ol fuudha gara salaataa seena jechuu kanas yeroo harka isaa ol fuudhu sirrii gateettii isaa kanaatiin ol fuudhuu danda'a akkasuma ammootu sirrii gurra isaatiin bifa kanaan ol fuudhuu danda'a yoo barbaade akkana godha yoo barbaade ammoo sirrii gurra isaa kanaatiin ol fuudha jechuu Allahu akbar eega jedhee booda harka isaa fuudhee asirra kaata qoma isaatirra kaata bitaa jala kaa'uudhaan mirga gubbaa oolchuun bifa kanaan qabachuu danda'a yoo barbaade ammoo bifa kanaan qabachuu danda'a yoo barbaade ammoo bifa kanallee qabachuu danda'a jechuudha garuu irra filatamaan akkana osoo ta'e irra baay'ee filatamaadha eega akkatti harka isaa qabatee booda salaata keessa seene jechuu takbiiratul ihraamin yookaan salaata seene jechuu amma booda haga salaama baafatutti salaata keessatti wanni hojjetuun dhorgame hundi irratti dhorgama jechuu ergasii du'aa'ii istiftaahaa yookaan ammootu kadhaa صلاة التنبنو دعائي صلاة التنبنة كأت جتشو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يوكن كان بيرو اللي كان بيشر عليه الصلاة والسلام نؤدي فمن جتشو دنده جتشو بيفا كانان صلاة دعائي استفتاحها يوكن دعائي التين صلاة بنن جتشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشون أكسما بسم الله الرحمن الرحيم إيجاجد إبودا الحمد لله رب العالمين جتشون فاتحة كرا بسم erga bifa kanaan faatihaa qara'ee booda aamiin jedhee ergasii ammootu suurawwan gaggabaabaa yookaan aayata waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa qur'aan irraa isaa laaffisee qara'a ergasii harka isaa ol kaasuun
akkuma reef jalqaba irratti godhe san yoo barbaade sirrii gateetti isaatiin yookaan ammoo sirrii gurra isaatiin harka isaa ol qabuun Allahu akbar jechuun rukuu'a bu'a. Duuda isaatiin gadi jedha akkasuma harka isaatiin ammoo jilba qabata. Kanas yeroo rukuu'a bu'u duudi isaatiif akkasuma mataan isallee sirritti wal qixxaawutu isarraa eegama. Akkasuma bobaan isallee sirritti addaan banamuu qaba. Harka isaatiin ammootu qubbiin isaa babal'isuun jilba irra kaa'ata. Yeroo kana subhaana rabbiyal aziim jechuun rabbii isaa guddisa. Subhaana rabbiyal aziim yeroo takka jechuu danda'a. Akkasuma ammootu yoo barbaade yeroo sadi jechuu danda'a. Yeroo rukuu'a bu'u kana ija isaatiin iddoo sujuudaa laaluu isarraa eegama. Bifa kanaan eega rukuu'a bu'ee booda achii rukuu'a irraa ol deebi'ee dhaabata. Kanas harka isaa ol fuudhuun akkuma reef jalqaba irratti ilaalle sirri gateetti isaatiin ol fuudhee sami Allahu liman hamida jedhee harka isaa deebisee qabata. Yoo nama duuban salaatu yookaan imaamni isa fuuldura jiru ta'e fakkeenya masjida keessatti yookaan salaatu taate imaamtichi sami Allahu liman hamida yoo jedhe inni rabbanaa walakal hamd jedha jechuu. Yoo adda jiraate ammootu sami Allahu liman hamida rabbanaa walakal hamd jechuu danda'a. Akkasuma kadhaa biroollee itti dabaluu danda'a. Deebisee harka isaa eega qabatee booda sirriitti wal qixxaa'ee eega dhaabatee booda ergasii Allahu akbar jechuun gara sujuudaa deema. Sujuuda godha jechuu. Kanas ammootu adda ufiitiin kallacha ufiitiin lafa tuqa akkasuma funyaan ufiitiin jechuu. Yeroo sujuuda godhu kana qaama torban nabiichi alayhi salaatu wassalaam nu himan saniin godhuu qaba. Humna isaa torbanii sujuuda godha. Innis tokkoffaan adda yookaan kallachaa fi funyaan kun tokko jedhama. Inni lammaffaa harka mirgaa ganaa isaa kana lafa akkatti kaa'ata. Akkasuma sadaffaan harka bitaa isaa kana bifa kanaan lafa kaa'ata. Akkasuma jilba mirgaa isaa akkasuma jilba bitaa isaa akkasuma jaaffaan quba mirgaa isaa ka miilaa akkasuma quba miilaa ka bitaa isaa lafa tuquun humna kanniin torbaan lafa tuqu qaba. Yeroo sujuuda godhu kana harka isaallee akkasuma bobaa isaarraa fageessutu isarraa eegama. Harka isaa kana akkuma argaa jirtanitti bal'isuutu isarraa eegama. Yeroo sujuuda bu'ee booda dhikriin inni jedhu subhaana rabbiyal a'laa jechuun yoo barbaade yeroo tokko yoo barbaade ammootu yeroo sadi irra deebi'ee subhaana rabbiyal a'laa jechuu danda'a jechuudha. Haala kanaan sujuuda godhe. Ergasii sujuudarraa ol jedhee taa'a. Kanas ammoo miila bitaa isaa jala godhuudhaan akkasuma miila mirgaa isaa dhaabuudhaan ofirra taa'a. Harka isaa diriirsee qiblatti garagalchuun jilba isaatirra kaa'ata. Bifuma argaa jirtan kanaan. Allahu akbar jedhee eega sujuudarraa ol jedhee taa'ee booda rabbi ghfirlii jedheetiniin du'aa'ii godha. Rabbi ghfirlii kana yoo barbaade yeroo tokko yookaan ammootu yeroo sadi jechuun irra filatamaadha. Rabbi ghfirlii rabbi ghfirlii rabbi ghfirlii jedha jechuu. Ergasii ammoo Allahu akbar jechuun sujuuda lammataa godha. Sujuuda lammataa bifuma reef jenne saniin haaluma saniin Allahu akbar jedhee eega sujuuda godhee booda subhaana rabbiyal a'laa isa jedhu yeroo tokko yookaan yoo barbaade yeroo sadi jedha jechuu. Ergasii raka'aa lammataatiif ol ka'ee dhaabata. Allahu akbar jedhuun harka isaa fuudhee qoma isaatirra kaawata. Bifuma reef raka'aa awwalaatirratti jenne saniin jechuu. Haaluma raka'aa awwalaa saniin faatihaa eega qara'ee booda ergasii ammootu suuraa yookaan aayawwan gaggabaabaa rabbiin isaa laaffise eega qara'ee booda deebi'ee rukuu'a godha. Rukuu'a bifuma haaluma reef jenne saniin godhee achirraa rukuu'a irraas ol jedhee sami Allahu liman hamida eega jedhee booda deebisee sujuudallee godha. Sujuudallee godhee jidduu sujuudaa lamaanillee taa'ee ergasii sujuuda lammatallee godhee ergasii deebi'ee taa'a. Yeroo deebi'ee taa'u kana quba isaa yookaan miila qubaa isaa kan mirgaa gad dhaabuun akkasuma miila bitaa of jala godhuun irra taa'a. Yeroo kana teessuma jalqabaa yookaan tashahuda jalqabaa taa'a. Akkaataa teessuma kanaatiin erga taa'ee booda quba isaa ka mul'istuu ol baasuun akkuma argaa jirtan kanatti gara qiblaa qajeelchuun akkasuma quba ofii ilaaluudhaan tashahuda yookaan attahiyaatuun qara'a. Kanas attahiyaatu lillaahi
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جتشون تشهد جرا قرأ جتشو إرقسي يو صلان إن صلاة ركعة عفوري يوكا صلاة ركعة سدي كان أكا مغربا يوكا توتاتي تيسوم إسات الرا الكاون غير ركعة سدفا ديما كنس تيسوم إسات الرا الجدو الله أكبر جتشون حركة إساء بفا جلقبا أول صلاة التنسينين قتيتي إساتين يوكا أموتو سري قر إساتين الكاسون الله أكبر إيجا جد إبودا حركة إساء ديبسي قوم إسات الركاوة إرقسي فاتحة قرأ بفما ريف ركعة ولاتف لما تا لالسنين ركعة سدفا لي صلاة يوم مغربته ركعة سدفا سنين نتم رجتشو يوكا أفرفا قبوكا أكا صلاة الظهري يوكا عصري يوكا أمو إشائي يوكا توتاتي إيجا ركعة أفرفا بفما ريف جنسانين تمر يبودا سجود لمان قد ركعة أفرفا الرت جيسي سجود لما تا رأول جئي تائي كن أمو تشهد لما يوكان تيسوم إسا لما تا أجتشو قبا إسا كان ميلا كان مرقا قد آبودان أكسم أموتو ميلا إسا كبتا جلس ينسسودان لفرتا أكما أرقاجر تنكنان بفما كانان التحيات قرأ أكما جلقبك على إسان التجتشو أكنا جتشون التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إرقسي اتئانسون نبي شرط عليه الصلاة والسلام صلوات بوسى كنس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جتشون نبي شرط عليه الصلاة والسلام صلوات وكان نجاه بوسى إرقسي اتئانسون دعائي في قرأوا دندها كيستو كنبي شر عليه الصلاة والسلام ندفن كأكا عذاب قبري إرى أكسم إبدا جهنم إرى مغنفتش ربي تمغنفتش اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال جد إيفا ربي تمغنفتا أكسم دعائي في كربي سبحانه وتعالى إسالا فيسي كالأجو دندا يرو دعائي قد كان يور بعد قبا إسا كان السوچو سوني دندا yeroo kana ija isaatiin quba isaa kana laala iddoo sujuudaa hin laalu jechuu quba isaa kana laala haaluma kanaan assalaamu alaykum warahmatullah jechuun gara mirgaa gara akkasuma assalaamu alaykum warahmatullah jechuun gara bitaa gala bifa kanaan salaata xumuree jedhama rabbiin subhaanahu wa ta'ala salaata rabbiin biratti qeebalamtii fudhatama argattu rabbiin nu haa godhu هذا والله أعلم وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته